biyya torbatu Berliin deeggarsa godhe. Kanaadaa, Biriteen, fakkeenya Awustiraaliyaa, Saawuz Afrikaa gara biyya torbaati. Tartiiba daataa isinii himaa dhaggeeffadhaa. Sakandii 30tti adada sakandii 30tiin xayyaara tokko bu'a Berliinitti nyaata qabate. Inni gubbaa barrisu awaannisa fakkaata kan nyaataa fi dhugaatii fidee dhufu. Geejjiba 200,000 fi 77 goote Ameerikaan deeggarsa Berliiniif. Gaafa lola addunyaa lammaffaa xumura bara 1948 irraa haga bara 1949tti. Har'a Gazzaan ummanni walakkaa biyya Arabaateetti ummata ruuza qumaamatti gadi naqu zubaalatti gadi naqu jidduu teettee ummata lukkuu tamtu jiituudha tamtu goyduudhaaf filu jidduu teettee har'a Gazzaan addunyaa keessa biyya meeqa jira? Biyya 193 fi biyya 195 jidduu jira biyya dawlaa 31 dabre. 31 kana keessa takkaa salphinni Gazzarratti baran argame beeku seenaa keessatti. Beelli kanaa olii argame siniin jedhe Chaayinatti miliyoona 30 dhume. Gaaf Itoophiyaa keessatti duru seenaa durii keessatti nama miliyoona 1 oltu dhume. Keessaa muraasa yoo taate malee maarii kafaltee adda waggaatiin maarii heerumaa. Trump guyyaa 3 keessatti baha giddu galeessaa baatii muraasa dura dhufee ziyaaree deemetti doolaar Ameerikaa tiriliyoona 5.1 fudhatee gale. Biyya 3 qofa keessa. Qatar kophaatti xayyaara bittee kenniteef Trump deettee Gazzaa keessatti bishaan ittiin dhiiga ofirraa dhiitu dhabde. Tadeettee ciiftuu ilmoon irraa bahee waan ittiin hoosiftu dhabdee bishaan bulbultee afaaniin naqattee bishaan san oo'aa san afaanitti leexxi mucaa. Tuqeetii yookiin daakuu muraasa wahii argate biyyeedhaan waliin makee bishaan itti naqanii xiqqishuu wahii ijoollee funyaanitti ulan ummata kana guutuu keessatti. Foon bareedduu takka finnaan darbii ofirraa umre. Qarqirii jedheen garaadhaan wacuu baattullee haga ilmaan islaamaa quuftutti ati iman quufne ofiin jedhee umar garaa isaatiin. Garaan isaa iyyeeti cururuu jedhee garaa dhiyyinaan beelarraa wacuu jedhe deebisaan irraa anaa zayitii kiyyanaa deebisaa zayitiif khalli zayitiidhaan osoo nyaatu fuulli isaa kun gurraacha jedhan umarii. Namni dhume Gazzaa keessatti 60,000 ol ijoolleen dubartiin manguddoon dargaggeessi abdii biyyaa 60,000 achi fataafatamee dhume. 200 jala maa beena mafquudiin wajariix ka dhabamee fi ka madaahee ciccitee miilirraa citee harkirraa citee bakka itti wal aanamu hospitaalli hundi dhume. Ogeeyyiin fayyaa dhuman hundi dhume keessa walitti gara nama 300 jala ga'u. Amaama anzaari aalam ومسمع أرجع في أجيتي الدنيا في الدرتي ميديان الدنيا جنما قلقلس دقيقة رايتي لأنه ما أنجر نبر وما رايتي مالتر نرجع دبرتوتا نرجع مالوتا إذا عشان دبرتي وفي بانا مالي دبرتي الدنيا مبانا نرجع نما كده نما إساني مالي نما برام بانو ديمقراطية كفجرة بسانيتو ورا جنة رب بسان حقولو يا ربين كن يفعل إكران جزاسوني كرا روحين شهداء غير جنة أولياتو أكمل زحمة أبكر أصلا زحمة روحين غير جنة أولياتو زحمة ورا جنة رب بسان حقولو بيجي تربطو برلين ديكرس غوري كندا بريتين fakkeenya Awustiraaliyaa Saawuz Afrikaa gara biyya torbaati. Aljasru seenaa keessa akka beekamu dildila qilleensaa guddicha jedhamuun beekamu ka bara 1948 meetartiiba daataa isinii himaa dhaggeeffadhaa. Sakandii 30tti adada sakandii 30tiin xayyaara tokko bu'a Berliinitti nyaata qabate. Sakandii meeqa isin jedhe? Sakandii 30tti. Nyaata, dawaa, uffata, boba'aa waan akka konkolaataaf ta'u, meeshaalee barnootaa ijoolleen ittiin barattu, uffannaa wajjiin sakandii 30tti xayyaara tokko bu'a. Sakandii 30 xayyaarri tokko itti bu'u sa'a tokko keessa xayyaarri Berliiniin gubbaa barrisu awaannisa fakkaata kan nyaataa fi dhugaatii fidee dhufu. Ameerikaa akka daataa waliigalatti gabaasetti gaafa deeggarsa sanii geejjiba
kuma 200 kuma 77 goote Ameerikaan deeggarsa Berliiniif. Gaafa lola addunyaa lammaffaa xumura bara 1948 irraa haga bara 1949tti baatii 11. Nyaanni gosa meeqan hatta sadarkaa helikooftara muraasa fidanii karameella mimmi'aa waan akka chokoleettii jaanxilaadhaan gubbarraa itti gidiroobsan. Carraan godhu. Har'a Gazzaan ummanni walakkaa biyya Arabaa teettee ummata ruuza qumaamatti gadi naqu zubaalatti gadi naqu jidduu teettee ummata lukkuu tamtu jiituudha tamtu goyduudhaaf filu jidduu teettee har'a Gazzaan. Dawlaa Islaamaa biyya Islaamaa addunyaa keessa biyya meeqa jira? Biyya 193 fi biyya 195 jidduu jira. Biyya lama beekamtiin hin kenname Falastiin fi Vaatikaan keessaa yoo baafne biyya 193 jira addunyaa gubbaa. Yoo Falastiin Vaatikaan itti daballe waan akka Taayiwaan biyyoota Chaayinaan beekamtiin kennineef waliigalee goone biyya 195 jira addunyaa gubbaa. Kana keessaa biyya Islaamaa 57. Kana keessaa biyya Arabaa 22. Biyya hagana gahu keessaa namni aanan xuunxoo daa'imni tokko hodhu dhugu Gazzaadhaa dhiheessu dhabame. Waggaa 2 keessatti deeggarsi dawaa yeroo 30 qofa gara Gazzaa qajeele. Maalirraa akkana ta'e wanni kun? Arabni maal taate? Hin duute? Hin dhumte? Kuni dadhabina osoo hin ta'in salphina seenaati. ما مر تاريخ أقذر على أمة محمد صلى الله عليه وسلم مثل هذه الحقبة. تكاسينا أجاءن فكتان سلبتان أمة محمد كيس تكاسينا أكبر كنا دبر بيكم. دبسا دبدي بيئة دولة عثمانية عباسية ممالك دولا قدان رسول ربي بودر حقا قاف دولا أمورة عثمانية عبد الحميد الثاني رد الأمتتي دولة ديقدام إن صدومي توكو الدبري صدومي توكو كان كيسة تكاسل إني جزر ردتي بران أرقامي بيكو سينا كيستي بيلي كان أولي أرقامي سنين جدي شاينتي مليون صدوم الدومي قاف إثيوبيا كيستي دروسينا دوري كيستي نما مليون توكو قلت دومي بيلان بيوت الدنيا كيستي مليون أنك دومي حسابا قبو garuu ka Gazzaa beelaa miti beelessuudha. Namni 800 guyyaa 2 guutuu waan nyaanne jechuun ijoollee daa'imman luqqaatee quncaatee huqqattee dhumtee wanni adaaba Gazzaatii fi adaaba duniyaa tanarra dabre adda godhu maal beektaa? Wanni Gazzaa keessatti ta'e hundi yuutuubiidhaan, feesbuukiidhaan, tiiktokiidhaan kallattii hundaan addunyaa guutuu gabaafamaa jira. Gabaasa kana hunda keessaa ما حرك ساكنا إلا من رحم ربي لما ربي رحمته قد مالي وني تك وني تسجئ تكنجر ما تكنا قد الدنيا ما تكنا قد غربي أربات دبي بي أربا دلنسو أمريكا سوداتي هندي سيتو كيسا مراسي وتاتي مالي مهري كفلتي أدا دوقاتي مهري هيروما ترامب guyyaa 3 keessatti baha giddu galeessaa baatii muraasa dura dhufee ziyaaree deemetti doolaar Ameerikaa tiriliyoona 5.1 fudhatee gale. Biyya 3 qofa keessa. Qatar kophaatti xayyaara bittee kenniteef Tiraampi deeggarsi Gazzaa har'an jiru. Dhugaadha Qatar haga tokko karaa dippiloomaasii jaarsummaadhaan waan adda addaatiin bira dhadhaabattee jirti. Biyyoonni biroo taxubee waliigaltee guututti farraman Israa'elii wajji. Ulaagaalee waliigaltee keessaa tokko yoo Israa'el waan feete dalayde callisuudha. Dallansuun Ameerikaa Israa'elin hadha tuqu jechuun Ameerikaa dhahu jechuudha. Israa'el jechuun biraanchii baha giddu galeessaati Ameerikaan qabdu. Ameerikaa lammaffaa giddu gala bahaa jiru jechuudha. Israa'el jechuun yeroo ammaatti. Waraan Ameerikaa 40 ol biyya Arabaa keessaa maal godha? Maal tiksu fachi ta'a? Waa gara 7 fachi ta'a jedha warri waa dubbisu, warri waa gabaasu. Tokkoffaan Israa'elin eeguufi. Israa'el biyyoota ofirra sodaattu keessaa Turkiyaa, Iraanii fi biyyoota Arabaati. Kana mataa keessa gaccabsuuf immoo biyyoota kanneen keessa Iraanii fi Turkiyaa keessaan qabdu Ameerikaan garuu biyyoota 17 biyyoota jiran kaawwan keessaa ni qabdi.
Kuwaitiin keessaan qabdi 12,000 Qaxariin keessaan qabdi 10,000 Saudi keessaan qabdi bakka 3 Al-Kharji ni qabdi Khamisi ni qabdi marra Dhahrani ni qabdi naannoo Bahraini bakka 3 qabdi kun guutummaa lifachi ta'a tokkoffaa Israa'eliin tiksuudha yoo biyyoota tana keessaa nam tokko ija babaase Israa'elitti asuma mataa keessa jim gadi godhuuf tokko lammaffaa baha giddu galeessaa kun biyya qabeenyaan badhaadhe keessatti waan akka boba'aadhaan warqiidhaan asii guurama addunyaa biraatti Ameerikaan parsantii 40 karaa kanaan guuratti biyyoota Arabaa keessaa qabeenya isii kanallee tiksuuf olaantummaa inni sadaffaa biyyoonni baha giddu galeessatti dhihoo jiran biyyoota Ameerikaan ofirra sodaattu keessaa asiin Raashiyaan kaluudha asiin Chaayinaan kaluudha asiin Afrikaan kaluudha asiin Doolaan Arabaa kaluudha asiin Iraaniin kaluu biyyoota adda addaa kana to'annoo onnee aalamaa gubbaa qubatuuf giddu gala bahaa irratti waraana kee achirra raabsitee achi keessa qubsiisuudha. Kun mata duree dheeraadha gara Gazaatti adeebinu. Gazaan har'aa ummata munaafiqa suuraa mudawwar uffatee suuraa islaamaa uffatee fatwaa kennu jira. Jirdura Hamaas maaliif waraana eegaltee ummata ficcisiifteedha. Amma sa'aatii kana waa'ee Hamaas haasa'ama. Sa'aatii kana maaliif Gazaan dura maaliif likkii ofitti hin dhaabbanne maaliif Israa'elii wajjin ol eegalte amma sa'a kana haasa'ama. Akka nama keenya garii wayitamma moobaayilii hattuun karaatti si harka hatte ati dura bilbila guddaa kana amma deemtas hin jedhaa bara. Badee in sirreeffattaan yookiin bitattaa rabbiin bilbila biroo fiduuf tana si harkaa gate hin jedhee abdii sitti hin godhu. Ati dura bilbila maaliif bilbila guddaa kana harka qabattee deemte bilbila xiqqaa bitattee xiqqaa harka qabattee guddaa mana keetti maan deemne sin jedha. Wayita moobaayilii si harkaa baddu namni keenya. Sa'aatii kana amma bilbila maa qabattee deemtaa jedhama. Sa'aatii silaa fitna. Amma fakkeenya soomuun shari'a islaamaa keessatti ibaadaawwan gurguddaa keessaa tokko. Garuu guyyaa iidaa soomuun haraama. Soomni guyyaa iidaa amma maasiyaa ta'a. Maaliif bakka isaatii miti? Wanni bakka isaatitti yoo soomte amma maasiyaadha soomni. Guyyaa iidaa soomte fakkeenya haraama. Bakka isaatiin alatti haasahuun har'a sa'aatii kanatti dura maaliif lola eegalte warroota jedhuuf isinii kaa'e keessa tarii guututti beekuu dhabuun mala. Kanaaf mee gara har'a dubartiin deettee Gazaa keessatti bishaan ittiin dhiiga ofirraa dhiitu dhabde. Ta deettee ciiftuu ilmoon irraa bahee waan ittiin hoosiftu dhabdee bishaan bulbultee afaanin naqattee bishaan san ho'aa san afaanitti dhiitiin ja'a. Uummata biliyoona 2 jidduutti. Uummanni Gazaa waan nyaatu dhabee duqeetii yookiin daakuu muraasa wahii argate biyyeedhaan waliin makee bishaan itti naqanii xiqqishuu wahii ijoollee funyaanitti ulan uummata kana guutuu keessatti. Uummanni Gazaa har'a ardi isaa keessa boombaan hundi ciramee uummata miliyoona 2 mabraatiin dhaamee uummata miliyoona 2 intarneetiin ciramee ummata miliyoona 2 hospitaalli parsantaan 80 daaraa ta'e ummata miliyoona 2 bakki itti nyaata dalagan daabboo itti hojjetan nyaata itti kuusan hundi barbadaa'ee dhumee ummata miliyoona 2 masjidaa fi bataskaanis achi keessa hatta Itoophiyaan afaan Amaariffaatiin Gazaa keessatti bataskaana qabda Amaariffaan kan wannoo gootu sun guutuun barbadaa'ee dhumee hunda waan taate hundaa olitti wanni Gazaan taate calliinsa aalamaa kana. Gazaan laa taxtaaju ilaa cawaaxif miiraa fi imimmaanii fi shaangulliitii boo'ichaan barbaaddu Gazaan har'a. Taxtaaju ilaa yadin tutcimuhaa harka isii nyaachiftu harka isii obaaftu harka isii jirraa jettee dhugaan bira dhaabbattu barbaaddi Gazaan. Masriin achitti Rafahin jalatti cufattee ijoolleen Gazaa Rafah qarqara daangaa Falasxiinii fi Gazaa fi Masrii jidduu dhuftee waraana Masrii salaamu alaykum jettiin walitti kalaa huraachuu sagalee waliin lallabanii balbala sante cufte Masriin har'a. Achitti Jordaaniin sun jechuun achitti
وانا نياتا وان دوغانيرو جل قبات فكي سفوا ويقو بران قد دربتي جرتي إن دابت سنيل ولي قلق الزان يو كرا قدتش تكتي هفتي كرا إلهي تنت إمالي إلمنا ما هم دراجو فمي قافا قدا عمر بن الخطاب مدينة رسول ربي بيلوفتي عام الرمادة برا أوارا برا داكو برا أوارا يعني ولا معني سيناكي ستي حتى نماتو بافتسانة ما جيجيرا مجدا مدينة بيلي بو إيهونجن بيلا جتشو قافتوك عمر كما روى الطبراني إمام الطبراني كتاب تاريخ خيستي قلميسي قافتوك عمر ابن الخطاب صاحب إساء أسلمين قبتي بهجرا قدابي اللي مدينة رسول ربي قبتي قندك يسا دي ميسا قالينا ما رقفت نوما توكو كقول فدابي مدينة رسول ربي كيسا نما توكو منا توكو كيسا سقالي كلفا حتى سقالينا ما ربي سقالينا ما مقالا قوتو كيسا نما توكو كقلف مقالا قوتو كيسا نما حاسا فدابي مالتا يدي قافت فقالوا يا أمير المؤمنين بيلتو بيا قبتي حتى كدتون وان كدتو أبدي بدي أن قندك بيا كيسا كدتو عمر بن الخطاب يا رب اللهم لا تجعل هلاك أمة محمد صلى الله عليه وسلم على يدي عمر بوهي مراتي يا رب ديك من سافي دقوق أمة محمد هركك يتنقل جدي عمر بن الخطاب برسا ورنانو مدينة قندي جران هندي بيلهني قرى مدينة رسول ربي تبقتني akka seenaan himutti nama kuma jahaatamatu madiinaa nabi Muhammad marse jedhan Amar Ramaada dhufanii dukkaan achi dhaabatanii ijoolleen ganda hundaa bootti kun achi iyya Umar gara garu wallaalee inni huuqatee jedhan waan nyaatu dhabee Umar ibn Khattab barasan waa fawwahi qalee Umar guyyarraa hafuura foolii foonii nama ula jedhan irra deeme achi hoolaa qalansan keessaa horii qalansan keessaa Umariif foon bareedduu takka finnaan darbe ofirraa Umar qarqirii jedheen garaadhaan wacuu baattullee haga ilmaan islaamaa quuftutti ati iman quufne ofiin jedhe Umar garaa isaatiin garaan isaa iyyeeti cururuu jedhee garaa dhiyyinaan beelarraa wacuu dhabdullee haga ilmaan islaamaa nyaattee garaan gahattutti ati iman quufne nyaanne garaa isaatiin ummata islaamaa lafee qooddanii fi ana foonnaa fiddanii jedhe deebisaan irraa ana zayitii kiyyanaa deebisaa zayitiif qalli zayitiidhaan osoo nyaatu fuulli isaa kun gurraacha jedhan Umariin akkas bareedu sun diimaan sun achi Umar ibn Khattab hatta gadaa beela Umar ibn Khattab gadaa Amar Ramaada madiinaa nabi Muhammad beeli rukute keessa barasan namaa miti bineensi gaara keessaa baqatee bineensa silaa ilma namaatti hin maxxanne dhufee madiinaa rasuula rabbii qubate bineensi gadaasan beelarraa jechuudha madiinaa rasuula rabbiitti beelli sun bu'e gadaa Umar achi fakataba ila al-amsaar biyyoota adda addaa xalayaa barreesse Umar waaqawthaahu na dhaqqabaa Umar ibn Khattab birmannaan jalqabe Amr bin Caas Masrirraa walii jirti kaadhiirri أنا السجيرة جدي والله لأبعثن من الأرزاق أولها من عندي وآخرها إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم والله نياتا قال ويتأسيكأ جلق ابن إسانا برجلو كمتان إسا مدينانا بمحمد جلو سائر جري عمرو بن عاص أول من نقل الطعام في التاريخ سيناكي سنمني أولا نياتا إرقبيتك رابيتك كتي عمرو بن عاص في عهد عمر بن الخطاب قد عمر بن الخطاب مدينة قال كما تكو داكو نياتاف تأو في مصر مدينة رسول ربي تركي كرا بحرات دوني ديكدمة دوني وان كباتي وان نياتن جتو وانا كرادا واتي يوكين اتوفتو اتتوكتني نياتن كرا دوني تندوني ديكدم اركي فكتب إلى سعد بن أبي وقاص سعد التلت عليها برس سعد اللي قال كم سدي مزودة بالدقيق والطعام والغذاء نياتهم درد في إيجي جيب كوبسي قال كم سدي كرا مدينة رسول ربي بباسي كنت حتى أبو موسى الأشعري وكذلك كتب إلى أمين هذه الأمة أبا عبيدة عامر بن الجراح قال عامر بن الجراح التلت عليها برس عامر اللي أجت عليها برسنين قال كم سدي قال مدينة رسول ربي ركي
baatii 11 walitti dhaabanii haga beelli sun achii ka'ee ummanni roobni roobee qaaxiin cabdee gogaansi badee ummanni waa facaafatee jirutti deebi'utti baatii 11 walitti dhaabanii. Akka baatii 11 reef Ameerikaan Berliinitti ergaa turte jechuun reef seenaa isinii hime. Har'a nyaachisuu miti Gazaa obaasuu miti nama dhimma isirraa dubbatu warrootuma muraasa miira keessa fakkarati waa'ee ummatuma keenya ilaalati bal'inaan addunyaa biraa dhiisi. Social media ummata keenya ilaali jira quba qaba haadhi khiyaana hinda bara zaman barri hinda bargaruu salphinni kun kallacha seenaa gubbaa hin dabru. Har'a dooniin takka bidiruun takka kaatee Xaaliyaan gubbaa Xaaliyaan irraa hundi isaaniitu ummata kuffaara ummata bantaa biraati. Dubartii manguddoo dullattii takka har'a doonii ka'e jechuu doonii har'a gara Gazzaa ka'e oggura Gazzarra jiru cabsina jedhaniiti doonii handalaa jedhamu Xaaliyaan irraa kaate har'a guyyaa 7 deemanii ganaa Gazzaa seenuuf guyyaa 6 isaanii hafa. Miidiyaan Aljaziiraa illee gaazexeessota lama achirra kaa'ee kallattii bobbaase. Muhammad al-Baqqaaliin achi gubbaa jira gaazexeessaan Aljaziiraa achi gubbaa gabaasa kennaa jira har'a. Gara Gazzaa qajeelee dooniin Xaaliyaan osoo Masriin asiin teettu osoo Sacuudiin asiin teettu osoo Paakistaanii fi Afgaanistaanii fi osoo biyyoonni Islaamaa akka Turkiyaa wacaa fi haasawa malee waan takka fiduu dadhabe asiin teettu Xaaliyaaniin namni muraasni Israa'eel loluuf osoo hin taane Gazzaa bira dhaabbannee nyaatuma wahillee isaanii finnee isinii jirra jennee ni dhufnee isaan arguuf akka Israa'eel illee nun dhiifne osoo beeynu jedhan. Manguddittii san Aljaziiraan interview godhe intala manguddoo isitu doonii san keessa nyaata dalagaa deema kushiinaa jirti bakka nyaata itti hojjetan keessa ol seenee Aljaziiraan interview isii godhe maal jette wanni nuti Xaaliyaan irraa kaanee dhufnee fi yoo ijoolleen tiyya dhuftee booda na gaafatte gaafa Gazzaan dhumte gaafa Gazzaan kophatti beelaan duute isin maal hojjettan jedhee yoo ijoolleen teenya booda dhuftu nu gaafatte waan deebifnu hin qabnu deebisaniif salphina taarikaa salphina seenaa san jedhaa bahuuf jette intalli amantaa biraa tasaba biraa talammii biraa osoo kun asiin taa'u jechuudha. Kanaaf Gazzaa rabbiin ni nassaraa wayita furmaanni ardii dhabamu furmaanni ni dhufa. Bara lafti gara bariitti achi siqu halkan dukkanni hammaata. Wanni kamuu wayita cabuu dhihaatu idha ishtadda alhablu inqata. Aayida alqarriin akkasidha haanni tokko wayita waxxarame hin cita jedhan. Wayita waxxaramee dubbiin takka kan jabaatte hin cita. Dubbiin takka si jabaatte jechuun furmaanni dhihaate jechuudha. Uma kamuu keessatti Gazzaan ni nassaramti, ni tumsamti, ni tarkaanfatti. Namni dhume Gazzaa keessatti 60,000 ol ijoolleen dubartiin manguddoon dargaggeessi abdii biyyaa 60,000 achi fataafatamee dhume 200 jala maa beena mafquudin wa jariih ka dhabamee fi ka madaahee ciccitee miilirraa citee harkirraa citee bakka itti wal aanamu hospitaalli hundi dhume ogeeyyiin fayyaa dhuman hundi dhume keessa walitti gara nama 300 jala ga'u. أمام أنظار العالم ومسمع أرجع في دقيقتي الدنيا في الدرتي ميديان الدنيا جنما قلقلس دقيقة في سكندي أنجباسو في الدرتي أبتا بيوتا قمتومني هم الرايتي لأن هم أنجر نبر هم الرايتي مالتر مرجع دبرتوتا مرجع مالوتا إذا شان دبرتي وفي بانا مالي دبرتي الدنيا بانا مرجع نما كده نما إساني مالي نما برام بانو ديمقراطية كفجرة بيد الديمقراطية الرامدية تجرى مكة الدنيا تي يزيد كجزء نعتف تاجر أمريكا هر الدنيا نهارا جيتو ميتي الدنيا سيدا جيتو تكنجر تهر جبار وفي كيتي بر تكنولوجي ساينس سيدان وان أميان ومراجتي مال تجرى كفجرة الدنيا وان يدم كفجرة بر نكيس سجرو برا بوسوناتي بوسونا كمي بوسونا كيسات بينساتو كهم نقابو إسهم نقابل جاب سبولج جرو بينس بوسونا جرو بينساتي الدنيا نركيس جرو أباهم ناتو أبا بياتي أباهم ناتو أبا كبينيات أباهم ناتو أبا سياساتي ديجرس الدنيا تي بيجي تولشي كبدو الجنو كي جبي فدو بردو
الدنيا دان قطاهي تنتلي فكري نمال تقال شنجرين دم الدنيا قبك أبادو ميديا الدنيا هردو في أفان الدنيا بردو الدنيا تؤلسكي غندافي هندي سانيتو ورا جنة ربي سان حقولو يا ربي كن يفدي كران غزاسوني كرا روحين شهداء غير جنة أولياتو أكمل زحمة كبكرا سون زحمة روحين غير جنة أولياتو زحمة ورا جنة ربي سان حقولو شهداء كبتا دماني كلفا دماني بيجي غزان يعني أست بيجي تانا مالي بيامبانو جداني بيجي سان الرافجاسو بيجي سان رابقاسو ماني أجت أفنماني تجتني أجاني أجت مملي غزان بيجي أمتا بيجي في قديسو متي بيجي كمو بيجي غزاني كيبالام فران نجت كلا جسنا قبضت سلبي فرتي كتبو جرتي إن كتب دلله غزان لين همباتو أمتا بهومتي أمتا لفكيس كيلومتري دي بتربا قطتي إسامبا غرامبا بيجي كم ديم كناف أمتا غزان برد أبتشون ملك أن اللي ندن دعمه sagalee ta'ii miidiyaa kee fayyadamii du'aa'ii godhi sagantaa argamtutti carraa argamtutti dhimma gazzaan irraanfatiin muhadaraa argamu irratti waa'ee gazzaan irraanfatina haasawa gootan keessatti teessuma keessan teessatti wayita buna dhuidan wayita nama wajjin teettanii taphattan waa'ee gazzaan irraanfatina har'a namooma nurra du'e qofaa miti sanus'alu amaama Allah كما قال المتحدث باسم سرايا أكما أبا عبيدان قوتيتش الملثم أبا أمام يعني مرأة صم قديتش قوتيتش قد أسن أبا عبيدان كأم حماس دبتتي أنتم خصومنا أمام الله يوم القيامة جدي يا أمة محمد يا علماء أمة محمد يا أمة محمد وياك يا ربي سنهم النجري شوفك يسن إبسك ليس بدين قدك الردي وصو إسن أرجيتان أسيتم من جزار أمي وانياتو لبه شفت كيسن وياك يا ما فندر ربي تيسن كسسنا يدي كيسي سنجلا كتبان نتي بيان اللي فقانو نفان اللي فقانو أكيدات أنتكا بيقات أنتكا نمومان تكا برد أبنا دعاء إنقونا إنجالفنو وانجاليسي سلنجرو برد أبدا دعاء قدا والفاتة غلطهما فجزاكم الله خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.